Qaama paastariidha bilbileen. Hello pastor. Naguma akkami? Jirra galata rabbii. Sababna kana mucaa warra ortodoksii sana wajjiniin kallattiidhaan gaafii fi deebiidha kan nuti adeemsisaa jirru. Mucaanis bartee gaafiillee ani gaafadhee fi muraasa isaa waan tokko naa deebisee maal deebisaas miti. Har'as akka wal arginuuf wal beellamnee jirra. Mee gaafiiwwan tokko karaa keessaa naa ergimee tekstii naa godhe gaafiiwwan gaafachuu qabu. Keessumattuu dhimma uffannaati wal qabatee waa'ee naxalaa fi waa'ee fannoo irratti tekstii naa godhe wanta gaafachuu qabu. Aara sirriitti samoona kana kallattiidhaan gaafii fi deebii taasisaa jirra. Argiteeyyuu eeyyee chaayinaalii isaanii dhangaa lubbuu kan jedhamu irratti sirriitti gaafii fi deebii taasisaa jirra. Sirriitti malee sirriitti. Andee femes ta'an jiran siin jedhe gaafii ani gaafadde waa tokkollee naa deebisuu hin dandeenye. Laayik godhi, sheer godhi, namoonni hundi arganii. Bakka rakkoon qabu laal mucaan dhufaa jira amma. Siifan bilbila yeroo saganticha xumure. Cha'u bakka nagaa ta'i. Har'ammaa gaafii inni ilaalaal gaafii inni naa deebisuu hin dandeenye gaafata. Qoo dhufaa jira. Noori seeni kottu seeni. Noori kottu akkanuma taa'i kottu. Akkamatti nagaadha miti? Ziraawwa nagaadha. Yaa'u gaafii fi deebiin keenya akkumatti fufetti jira. Rakkoon qabu bakka har'as gaafiilee si gaafadhu ni jira. Gaafiiwwan kana naa deebisuu dhaaf yaali. Naa rakkoon qabatillee yoo barbaadde na gaafachuu hin dandeessa. Ani macaafa qulqulluun dubbiseera. Seera uumaati jalqabee hanga mul'atu Yohaannisitti. Waa barbaadde na gaafachuu dandeessa. Waa barbaadde. Waa'ee amantaa keenya wal qabsiistee wangeela keessaa waan barbaadde na gaafachuu dandeessa. Baay'ee nama gaafii kana gaafa si gaafadhu simoo'uudhaaf yookiin immoo namoota jechuudhaaf osoo hin ta'in dhugaan jiru eessa akka jiru akka bartuufidha. Kanaaf rakkoon qabu gaafilee jiru itti fufnu miti deema. Tolee galatoomi yaada kana yaaddee bal'inaan sirriitti dhugaan eessa jira kan jedhu irratti akka waliin mari'annuu fi dhugaan macaafa qulqulluu maal akka ta'e akka hubannuuf affeeruu keetiif galatoomi. Gaafiiwwan kee itti fufuu dandeessa jechuudha rakkoon hin jiru itti fufi. Gaafiin jalqabaa yeroo darbe uffata adii maaliif uffattu jennaan tokkoffaa gooftaa fakkaachuudhaaf jettee turte. Gooftaa fakkaachuudhaaf uffata adii uffachuu qabna moo jireenya isa fakkaachuu qabna mee? Gaafii baay'ee gaarii ta'e na gaafatte tokkoffaa irratti egaa uffataan immoo jireenyaan gooftaa fakkaachuu qabna kan jedhuu fi uffataan maaliif akka gooftaa fakkaachuu qabu? Keessumattuu uffata adii uffachuu keenyaan faayidaa maalii akka argannuu fi akkamittis immoo akka gooftaa fakkaachuu qabnu yeroo darbe ilaalleerra. Jireenyaanis gooftaa fakkaachuu qabna jechuudha gaafii kee irratti hundaa'uudhaan. Jireenyaan gooftaa fakkaachuu qabna gaafa jennu tokkoffaa waaqayyoon kan ittiin fakkaachuu qabnu qulqullummaadhaan. Maaliif yoo jenne waaqayyoon qulqulluu waan ta'eef. Nuti kalees sababa Addaam fi Hewaaniin cubbuu raawwanneetiin qulqullummaa dhabnee bilisummaa dhabnee waggaa 5,500 guutuu garbummaa jala turre. Waanjoon daabiloos hidhaan daabiloos nurra ture waan ta'eef bilisummaa hin qabnu qulqulluu jedhamuu hin dandeenye ture jechuudha. Qulqullummaa kana nuu deebisuudhaaf immoo Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gidiraa hedduu arguudhaaniin qulqullummaa kana nuuf deebiseera. Seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti ani Waaqayyoon gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis qulqulloota ta'aa nuun jedha. Kanaafuu Waaqayyoon qulqulluu waan ta'eef nutis jireenya keenyaatiin maal ta'uu qabna? Qulqulluu ta'uu qabna. Kanaafuu jireenya isa fakkaachuu qabna jechuudha. Mee caqasa tokkotti siifaa dabalu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo gooftaan ani qulqulluu akkuman ta'e isinis jireenya keessaniitiin maal ta'a? Qulqulloota ta'aa nuun jedha. Kanaafuu Waaqayyoon akka nuti cubbamoo taanu, akka nuti xuraa'oo taanu osoo hin ta'in akka nuti maal taanu barbaada?
akka nuti qulqulloota taanu barbaada. Maal keenyaan? Jireenya keenyaan. Kanaafuu uffannaa qofaan gooftaa fakkaanna osoo hin ta'in jireenyaanis gooftaa fakkaachuutu nurra jiraata jechuudha. Mee caqasa biraa asumaatiin akkanaa dubbistuuf sin affeera. Seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 44 fi achuma seera Lewwotaa boqonnaa 20 lakkoofsa 26 nu dubbisime. Tole seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 44 akkana jedha. Ani Waaqayyo gooftaan keessan ani qulqulluu waanan ta'eef isinis of qulqulleessaa qulqullootas ta'a. Uumama lafa irraa munyuuqan kanaan namummaa keessan hin xureessinaa jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 20 lakkoofsa 26 dubbisnaan jettetti. Inni immoo akkana jedha. Ani Waaqayyo qulqulluu waanan ta'eef isin kan koo akka taataniif saba warra kaanitti addaan waan isin baaseef isin immoo qulqulloota ta'aa jedha. Goosh baay'ee gaariidha. Argitee? Egaa dhalli namaa uffannaa qofaan Waaqayyo kan fakkaatu osoo hin ta'in jireenyanis Waaqayyoon fakkaachuu akka qabuu fi uumama lafa irra munyuuqanii fi wantoota adda addaatiin akka of xureessuu hin qabne wangeela kanarraa hubanneerra jechuudha. Dabalataan immoo Waaqayyoon jireenya keenya keessatti maaliidhaan fakkaachuu qabnaa kan jedhu yoo laalle dhugaadhaan Waaqayyoon fakkaachuu qabnaa, amanamummaadhaan Waaqayyoon fakkaachuu qabnaa, hojii gaariidhaan Waaqayyoon fakkaachuu qabnaa, akkasumallee jecha isaa dhugaa dhagahuudhaan Waaqayyoon fakkaachuu qabnaa jechuudha. Kanammoo mee seenaa warra Yihuudootaa irraatii haa hubannu. Warri Yihuudootaa Waaqayyoon fakkaachuu dhiisuu isaaniitiin hojii gaariidhaan, dhugaadhaan, amanamummaadhaan isa dhagahuu dhiisuu isaaniitiin Waaqayyoon fakkaachuu dhiisanii daabiloosiin akkamittiin akka isaan fakkaatan macaafni qulqulluu waan nutti himu. Kana mirkaneessuudhaaf mee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 hanga 44tti waliin haa ilaallu. Akkana jedha. Yesuus deebisee Yihuudoota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isini dhuguma bartoota kootii ittiin jedhee jedha. Jalqaba irratti dubbii kootti yookiin immoo jecha kootti yoo qabamtan yoo amantanii jiraattan isin bartoota kooti jedha. Maaliidhaan fakkaachuu qabna jenneerra? Dubbii isaa dhagahuudhaan isa fakkaachuu qabna jenneerra jechuudha. Maaliif? Yoo dubbii isaa dhageenye ijoollee isaa bartoota isaa taana waan ta'eef. Dhugicha garuu ni hubattu. Dhugichis immoo birmadu yookiin immoo bilisummaa isin baasa jedheenii jedha. Isaan immoo deebisanii akkana isaan jedhan. Takkaa nuti garboomee hin beennu jedhanii. Namni garboome gaafa jedhamu cubbuu jala yoo jiraate garbummaadha jechuudha. Yoo qulqullummaa hin qabaanne. Kana irratti Yesuus Kiristoos deebisee dhuguman isinitti himaa. Namni cubbuu hojjetu hundumtuu garbicha cubbuuti isaaniin jedhee. Garbichi barumaaniyyuu maatii gooftaa isaatti lakkaa'amuu hin danda'u. Ilmichi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatti ni lakkaa'ama. Erga jedheeni booda ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu yookiin immoo warra bilisa ba'an taatu. Yihuudoonni immoo deebisanii nuti ijoollee Abrahaamidha ittiin jedhan. Gooftaan immoo deebisee osoo ijoollee Abrahaam taatanii hojii Abrahaam hojjete hojjettu ittiin jedhe. Kana jechuun Abrahaam keessummeessaa ture, hojii gaarii hojjechaa ture. Isin immoo hojii Abrahaam hojjete hin hojjettan garuu nuti ijoollee Abrahaamidha jettu jedheen. Kanaafi hojii gaariidhaan gooftaa fakkaachuu qabna kan hin jedheef kanaaf. Isin hojii abbaa keessanii hojjettu isaan hin jedhe. Isaan immoo nuyi abbaa hin beekamne irraatii hin dhalanne. Nuyi abbaa tokkicha qabna. Innis immoo Waaqayyoodha isaan jedhanii jedha. Yesuus immoo deebisee Waaqayyo otuu abbaa keessan ta'e ana in jaalattu turtan. Osoo abbaan keessan Waaqayyo ta'e maal taatu ana jaalattu jedheeni. Kanaafuu jaalalaanis Waaqayyoon fakkaachuu qabnaa jechuudha. Garuu isin keessa jaalalli hin jiru ittiin jedha. Ana hin hubattanii isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati. Kajeellaa hamaa kan abbaa keessanii kan ammoo gochuu ni feetu. Inni jalqabumaa jalqabee nama ajjeesaa ture. Dhugaanis isa keessa waan hin jirreef inni dhugaarra hin dhaabbanne. Inni sobaadha. Abbaa sobaatis kanaafuu yommuu sobu garaasaa keessa wanta jiru dubbataa ittiin jedha argite. Kanaaf egaa sirriitti hubachuu kan qabnu dhugaadhaan, jaalalaan, amantiidhaan akkasumallee hojii gaariidhaan
yoo waaqayyoon hin fakkaanne ta'e jireenyaan yoo waaqayyoon hin fakkaanne ta'e akka Yihuudotaa kana taanaa jechuudha. Kanaaf nuti egaa kiristaanonni uffannaadhaanis waaqayyo fakkaannaa, hojii gaariidhaanis waaqayyo fakkaannaa, jireenya kiristaanummaatiinis waaqayyo fakkaanna. Waaqayyo fakkaachuun keenya immoo bu'aa nuuf qaba waan ta'eef iyyuu akkaataa kanaan amannaa jechuudha. Ifa miti? Akkana taanaan baay'ee gaariidha. Erga jireenyaan waaqayyoon fakkaattanii uffannaadhaanis waaqayyoon fakkaachuun keessan baay'ee namatti tola, baay'ee gaariidha. Garuu waaqayyoon akka hin fakkaanne kan isin taasisu immoo wanti tokko ni jira. Innis maalinni yoo jette fannoo baattu. Fannoo immoo harkatti baachuu qabna moo lapheetti baachuu qabna? Baay'ee gaariidha. Fannoo baachuun lapheettis, harkattis, mormattisidha. Mee jalqaba caqasawwan muraasa waliin haa dubbisu. Egaa maal godhi isiin jedharee? Dubbichi sitti dhiyoodha hoo? Afaan kee keessa, garaa kee keessas jira jedha. Dubbichis dubbii amantii isa nuyi lallabnudha jedha. Eenyu jedhe? Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irratti. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti immoo Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksiste, akka inni du'a moo'ee ka'es yoo amante fayyina bara baraa argatta. Erga jedhee booddee Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti immoo namni garaa isaatti amane qajeelaa ta'a, afaan isaatiin kan beeksise immoo ni fayyaa jedha. Kanaafuu egaa fannoo harkatti baachuu qabna moo lapheetti baachuu qabna yoo jenne jalqaba irratti lapheetti baachuu qabna jechuudha. Kana gaafa jennu fannoo jechuun maal jechuudha? Fannoo jechuun gidiraadha, dhiphinadha, rakkoodha. Kana hunda gaafa yaadannu gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadan. Kan inni nuuf reebame si'a 666 reebamuusaa, garafamuusaa, gonfoo qoraattii mataatti kaawwachuusaa, anaa fi ishii immoo jireenya bara baraa nuu kennuuf, jireenya mi'aawaa nuu laachuuf jecha hadhaawaa dhuguusaa ni yaadanna. Gaafa yaadannu kana eessatti yaadanna? Lapheetti yaadanna. Lapheetti qabanna, harkatti miti kan qabannu. Gidiraa kana dhiphina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana lapheetti yaadanna, lapheetti amannaa jechuudha. Namni bar gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee fannoo miti. Namni jaalalayyuu eessatti yaadata? Lapheetti yaadata. Jibba eessatti yaadata? Lapheetti yaadata. Waan lapheen keenya yaadu afaan keenya kan dubbatu. Namni gaariin gaarummaa laphee isaarraa waan gaarii baasa. Namni hamaan hammeenya laphee isaarraa waan hamaa baasa jedhee wangeela Maatiyos boqonnaa 12:35 irratti kan dubbateef kanaafidha. Waan hunduu maddi waa hundaa laphee keenyadha. Egaa wanti hundumtuu murteen waa hundaa laphee irraa madda. Waa hunda kan murteessinu laphee irraati. Jaalalliyyuu laphee irraa madda. Maal jedha seetii macaafa fakkeenyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti yaa ilma koo maaliif dubartiin namaa laphee si cortii jedha. Argite? Jaalalliyyuu eessa nama corti? Laphee nama corti. Laphee irraa jalqabdi. Wanta hundumaa lapheetti erga amannee isa amanne kana immoo mul'isnee namoonni akka hubataniif jecha baasnee bakkeetti mul'isnaa jechuudha. Waan dhoksaa yookiin garaa keenya keessatti yaadne, waan dhoksaatti yookiin laphee keenya keessatti yaadne afaan keenyaan baasnee dubbanna. Wanta amanne nuti immoo baafnee lallabna, dubbanna, agarsiisna. Waa tokko akkas irratti naawwattu nan barbaada. Innis maalinni yoo jenne fannoon harkatti kan inni baatamuuf, maaliif yoo jette achitti waan baatamuufidha. Namni koobii yookiin keeppiyyuu eessatti kaawwata? Mataa isaa irratti kaawwata. Maaliif? Iddoo itti kaawwatamu achi waan ta'eef. Kanaaf warreen gaan abbootiin keenya gahoon luboonni fannoo harka isaaniitti baatanii ittiin nu eebbisu. Nuti immoo eessatti baanna? Morma keenyatti baanna. Maaliif? Mallattoo kiristaanummaa keenyaa yookiin immoo eenyummaa keenyaati. Nu warra fayyisummaa fannootti amanu miti. Sin warri fayyisummaa fannootti hin amanneeyyuu charchi keessan yookiin immoo mana itti waaqeffattanii fannoo baachistaniitu. Mataa gar tokko addatanii gar tokko filachuun hin danda'amu. Yoo fudhatan fudhachuu, yoo hin barbaachisu jedhan dhiisuudha. Garuu isin charchi keessan fannoo hin baachistu, ofii keenya immoo hin baannu jettu. Nuti fannoo kan nuti baannuu fi jalqaba irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan inni fannoo baateefidha. Nutis kanaafidha jechuudha fannoo kan nuti baannu. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 nu dubbisime. Yesuus fannoo isaa ofii baatee gara iddoo lafee mataa yookiinis afaan Ibraayisxiitiin Gologootaa
jedhamutti ba'e jedha. Ofiisaa baatee irratti fannifame, dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaase, nu immoo fayyina ittiin nuu kenne, daabiloos immoo ittiin hidhe, nus immoo akka nuti baachuu qabnuuf immoo maal ta'e? Jaalala isaadhaan nuu kenne jechuudha. Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 27 lakkoofsa 32 irratti akkana jedhamee barreeffameera. Utuu gadi bahanis nama biyya Qeeranaa Simooniin isa jedhamu tokko argatanii fannoo Iyyasuus akka baatu isa giddisiisanii jedha. Egaa gooftaa qofa osoo hin ta'in Simoonis fannoo baateera. Yihuudoonni dirqisiisanii maal godhan? Fannoo gooftaa maal godhan? Ni baachisan. Nuti immoo fannoo dirqiidhaan osoo hin ta'in jaalalaan ni baannaa jechuudha. Maaliif yoo jenne fannoo gooftaa yoo baanne isa duukaa bu'uu baanne bartuu isaa jedhamuu waan hin dandeenyeef. Duuka bu'aasaa bartuu gooftaa ta'uudhaaf dirqama maal baachuu qabna? Fannoo baachuu qabnaa jechuudha. Jalqaba eessatti baanna jenne? Keessa keenyatti baanna jenneerra. Keessa keenyatti amanna jenneerra. Erga amanne immoo akkuma inni baate sana maal goona? Nutis baannee duuka bu'aasaa taanaa jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti namni fannoo isaa isa anaaf jedhee ol fudhatu baatee ana duukaa hin buune anaaf kan malee miti jedha. Bartuu qofa ta'uu miti. Anaafuu kan malee miti yookiin immoo hin barbaachisu jedhee kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf akka gooftaadhaaf malluuf dirqama maal goona? Fannoo isaa baannaa jechuudha. Maatiyoos 16:24 irratti immoo akkana jedhamee barreeffameera. Ergasii Iyyasuus bartoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isanaaf jedhee baatu ofirra kaayatee ana duukaa haa bu'u jedhe. Ofirra kaayatee ana duukaa bu'uu yoo barbaade dirqama miti, fedhiidha. Dirqisiisanii Simoonin baachisan miti. Nuti immoo gooftaan dirqamaan osoo hin taane jaalalaan akka baannu ana duukaa bu'uu kan barbaadu fannoo isaa isanaaf jedhee baatu ofirra kaayatee kun akkanan ofirra kaawwadhe kanatti ofirra kaayatee maal haa ta'u? Nu duukaa haa bu'u jedhe. Maaliif? Jalqaba keessatti amaneera waan ta'eef. Namni tokko Kiristoosiin duukaa bu'uu kan barbaadu dirqamaan osoo hin taane jaalalaan. Jalqaba ni amana. Erga amane immoo seericha guuta. Fakkeenyaaf poolisiin tokko jalqaba gaafa poolisii ta'uu waan barbaadeef hojichatti immoo waan amaneef erga amanee fudhatee ta'ee booddee immoo seera poolisii tokkorraa eegamu guuttatee uffannaa poolisii uffatee argama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa irratti dhangalaasee kan chaappesse meeshaa qulqullummaa kana jaalanneetu fedhii keenya maal goona? Hidhannee isa duukaa buunaa jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irratti hunduma isaaniitiinis eenyullee ana duukaa yoo bu'uu fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hunduma jedhe ana duukaa haa bu'u jedhe. Yeroo hunduma, yeroo tokko lama miti. Yeroo hundumaa ana duukaa haa bu'u jedhe. Achuma Wangeela Luqaas boqonnaa 14:27 irratti immoo fannoo isaa anaaf jedhee baatee ana duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe. Argite? Bartuu koo ta'uu hin danda'u. Bartuu Kiristoos ta'uudhaaf dirqama maal gochuu qabna? Akkuma poolisiin dirqama uffannaa ittiin adda ba'u uffatu sana nus kiristaanonni mallattoo eenyummaa keenyaa warra kaan irraa kan ittiin adda baanu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan akka humna nuu ta'uuf dhiiga isaa qulqulluun chaappessee nuu kenne qabannee duukaa bu'uu qabnaa jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti ani fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos malee waan biraatiin of jajuun narraa haa fagaatu jedhee akkuma dubbate sana biyya lafaa kanarratti wanti ittiin koorru wanti ittiin boonnu hin jiru jechuudha. Kanaaf diina keenya daabiloosiin kan ittiin injifan wannicha waan ta'eef jechuudha. Lammaffaan immoo kana sirriitti naa qalbeeffadhu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. Nuyi cubbuu jalaa duunee maal jalaa? Cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baate jedha. Dhagna eenyutti baate? Dhagna isaatti baate jedha. Akka nuti qulqullina argannuuf cubbuu keenya maal godhe? Dhagna isaatti baate. Erga jedhee booddee dhagna isaatti baatee fannootti ol ba'ee jedha. Madaa'uu isaatiin immoo nuti maal taane? Fayyina arganne. Inni cubbuu keenya baatee akkuma inni fannootti ol ba'e cubbuu keenya fannoo irratti haqee akkuma bilisummaa nuu kenne nuti immoo fannoo isaa baannee isa duukaa bu'uun maal cubbuu qabaree. Kanadha jechuudha. Nuti Ortodoksiin fannoo kan baannu laphee keenyattis hin baanna akkasuma morma keenyattis abbootiin warri gahan warri aangoo lubummaa qaban immoo harka isaanittis baatanii ittiin maal godhu nu eebbisu. Manni kiristaanaa keenyas mana kiristaanaa ta'uu ishee fi
waadaa waaqayyo irraa fudhatte sana ragaa bahuudhaaf maal gooti? Gululaatii gubbaa irratti fannoo ni fannisti. Fannoon humna keenya fannoo isaati. Kan nu jabeessu fannoo isaati. Fannoon isaa furaa keenyadha. Warri Yihuudootaa isa ganu nuti garuu itti amanna. Warri itti amannus fannichaan ni fayyineerras jechuudhaan akkuma dubbatame, akkuma abboonni keenya qulqulloonni dubbatan arras nutis fannoo qabannee diina keenya diiyaabiloosiin mormuu mo'uu ni dandeenya jechuudha. Qolaasiyaas 2:14 irratti akkana jedhamee barreeffameera. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoorra ooluudhaan warra aboo yookiin aangoo qaban cinqirsee duguugee waan nutti hin tolle sana seera isaanii wajjin fannoo irratti nurraa balleesse jedha. Duguugee nurraa balleessedha. Kanaafuu inni nutti hin tolle cubbuun yakki badiin aangoon diiyaabiloos garbummaan sun fannoo irratti nurraa ka'ee dhiiga Kiristoositiin immoo fannoon waan chaappa'eef dhiigni Kiristoos immoo gatii guddaa qaba. Vaataawii zeemaayyuu nama cubbamaa sana gannata galchisiise yookiin dhaalchise waan ta'eef nutis kanaafidha fannoo gooftaa harkattis, lapheettis, mormattis baannee kan deemnu. Gaafii yoo qabaachisuuf. No, ani isaa ammaati mormatti harkatti baatamuu qaba fannoon jettu ani hin fudhadhu jechuudha. Fannoo garuu lapheetti baachuu qabna. Fannoo jechuun rakkinadha, dhiphinadha, makaraadha. Erga ta'e makaraa gooftaa lapheetti yaadachuu qabna. Isa kana nan fudhadhaa jechuudha. Garuu isa fannoon mormatti baatamuu qaba, harkatti baatamuu qaba kan jettu gongallee hin fudhadhu jechuudha. Kanaafuu fannoon kan inni baatamuu qabu lapheetti baatamuuti kan inni qabu jechuudha. Tole, baay'ee gaariidha. Fannoon lapheetti baatamuu isaayyuu amanteetti. Tole, fannoon lapheetti baatamuu isaa amanuun iyyuu waa tokkodha, waa guddaadha. Fannoon harkatti mormatti baatamuu isaa hin amanuu jette. Tole, mee gaafii tokko si haa gaafadhan illee. Fannoon mormatti baatamuu hin qabu. Fannoo ofirra kaawwachuu hin qabnu. Harkatti baatamuu hin qabnu kan jedhu mee ragaa naaf fidate. Macaafa qulqulluu keessaa fannoon harkatti baatamuu hin qabu. Mormatti baatamuu hin qabu. Namni fannoo laphee isaa qofatti baachuu qaba kan jedhu mee macaafa qulqulluu keessaa ragaa naaf fidate. Ani garuu fannoon maaliif akka inni harkatti baatamu, maaliif akka inni lapheetti baatamu si ibseera. Ati immoo erga kana mormite fannoon harkatti mormatti baatamuu hin qabu kan jedhu ragaa fidi qaba. Bakka baatamuu hin qabudha. Bakka maal ragaa barbaachisa? Gooftaan iyyuu baateera miti. Bakka erga gooftaan baate gahaadha maali? Harkatti baachuun mormatti baachuun maaliif barbaachisa? Gahaadha bakka gooftaan erga baate. Bakka isa dhiisiti mee anamma gaafii biraa si haa gaafadhuuti. Mootummaa Waaqayyoo galuun kan danda'amu Waaqayyotti amananiiti moo kadhannaa qulqullootatti amananiiti kan galuun danda'amu? No, inni rakkoo hin qabu kaa'ee amma laali. Ati kan beekuu qabdu ajandaa tokkicha qabanne miti. Isa waa'ee kadhannaa qulqullootatti amanuudhaan immoo Waaqayyotti amanuudhaan kan jedhu rakkoo hin qabu ilaaluu dandeenya kun nun dhiphisu. Garuu waan qabne kan irratti jechuudha gaafii gaafatamte naa deebisikaa jalqaba. Rakkoo hin qabu osoo hin ta'in maaf rakkoo hin qabu? Fakkeenyaaf gooftaan fannoo nuu baateera kan jettu akkas taanaan immoo gooftaanis nyaata nyaateera. Gooftaanis tsoomeera. Maafis tsoomne ree?